Odeessa qabatamaa tika mootummaa keessaa bahe kana akkuma jirutti qalbiin dubbisa yookaan immoo hordofaa dhaggeeffadhaa jechuudhaan barruusaa kan nuuf eere yookaan immoo odeeffannoo kan nuuf qoode Yaayyaa Bashiir yookaan Boruu Barraaqati. Odeessa qabatamaa dameetika mootummaa keessaa bahe kana akkuma jirutti qalbiin dubbisaa jechuun barreeffama isaa kan nuuf qoode yookaan immoo fuula feesbuukii isaa irratti akkuma inni maxxanseen sagaletti immoo jijjiirree isiniif dhiyeessina hordofaan affeerraa keenya. Yaayyaa akkam jirta jechuun namni tika mootummaa keessa hojjetu tokko akkasiin keessoodhaan barreeffama tokko dheeraa Yaayyaa Bashiiriif erge yookaan immootu yaada isaa qoode. Namni kun immoo maqaan isaa ammatti eeramuu hin barbaanne. Namni maqaan isaa eeramuu hin barbaanne kun akkas jechuudhaan yaada isaa ibsachuu eegale. Yaayyaa akkam jirta? Dhimma shanee hooggansa ajjeesee gidirsee birrii saamee nama akkas godhe jedhu kan diraamaa akka ta'e ani akka nama caasaa nageenya keessa jirutti naqaanessa. Duraan dursee hanga dhiyootti obsaa turre amma garuu nu jibbisiiseera. Abbaa torbee lamatu jira. Tokko isuma qabsaa'otaati. Inni kaan yeroo Damballaash caasaa nageenya Oromiyaa gaggeessu sana ijaaramanidha. Ijoolleen waraana keessaa naamusaan ari'aman walitti qabee ijaare. Abbaa torbee mootummaa magaalota gurguddoo Oromiyaa hunda jiru. Isaan kun ergama fudhatanii ajaja Damballaash fi Shimallis Faatiin kalkuleetii karaa ta'een balleessu. Sana booda shanetu ajjeese jedhu icciitii tokko sitti kaasa. Hooggansi dhalootan Arsii ta'an baay'eetu Wallaggatti akka ajjeefaman ta'e kan kana godhe shanee akka Arsii hin seenneef Wallagga Arsii ajjeese jedhanii wal shakkisiisuuf ture. Diraamaa baay'ee godhe warri abbaa torbee mootummaa kuni. Caasaa mootummaa baay'ee ofuma ajjeesanii gubanii shanetu godhe jedhanii akka caasan sodaatee warra abaa'oo shakkiif ta'ee ummata keessas nama guddaa ajjeese. Mootummaan kun shanetu ajjeese jedhee jibbisiisu diraamaa dalage. Waltazaaba banee baankii zarafame jedhamee suni akkuma kabajamoo jeneraal Kamaal Galchuu dubbate sana mootummatu zarafe ragaa gaatu jira. Maquma xireessuuf ofii baankii ammoo moobaayila zarafu shaneetu godhe jedhu. Gaafa duraa ummanni amma shanee jibbutti itti dhiisaa jedhanii ofis shanee fakkaatanii saamuu fi irraa qallachuu barbaadani. Wallaggaa amma buna kan funaane kotorbaandii nagadu mootummaadha. Akka barbaadan buna bosonaa baafatu nama buna baafatu ajjeesanii ofii gurguratu. Wallagga amma diinagdee maafiyaatu ta'etu jira. Isaaniif diinagdee Oromoof lubbuu taate. Amma Wallagga Qeellamiif Wallagga Lixaa poolisii Oromiyaa fi Makalaakaa gidduu dantaa kotorbaandii bunaa fi warqees akkasuma albuudaa irratti wal dhabdee qabu. Paartiin badhaadhinaa amma yoo barbaade hoogganaa tokko abbaa torbee ofiittiin ajjeese shanetu ajjeese jechuun danda'a. Warri woboo fi abbaan torbee durii namoota ummata gidirsan nama baduu qaba jedhan qoratanii balleessu malee cal'isanii godhani. Salamoon Taaddasaa maaliif Damballaash akka ajjeesiise, Salamoon maaliin akka shakkame yeroo biraa sitti deebi'a. Dafii sanaanis Abdii Raggaasaa nyaatani. Amma wanti Damballaash asii gadi nu ajaju ajjeesaa irmijja husa dubbat kan jedhuudha. Nuti ammoo poolisii balleessa jennee poolisoonni dhugaa haasa'uuf hidhuu nuuf hin wayyu jedhu. Abbaan rakkoo poolisii miti, hoogganaa poolisii hin rakkatani. Ajaja siyaasaati. Deeninnatutu bakka maratti waan dabaa ajaja jira. Shanee waan balleesse waan xixiqqoo hin dhabu. Garuu mana gubaa kan jiru humna mootummaadha. Maatii warra bosonaa kan hidhu ajjeesu mootummaadha. Shanee garaa jabaatu jechuun miseensa ofii gara jabinaan abbaa torbee ofiin balleessu. Kana Oromoof barreessime Yaayyaa jechuudhaan nagaa itti dhaammachuudhaan namni maqaansaa dhaamuun barbaanne kun Boruu Barraaqaa yookaan Yaayyaa Bashiiriif yaadisaa akkasiin qoode. Egaa akkuma beekamu dokumentariiwwan garagaraa dalaguudhaan
madoo qeewwan Oromoo adda addaatti imimmaan lolaasanii haadha Oromoo naasisuu fi ajjeechaa gidirsaa adda addaa irratti raawwachuun akkuma itti fufetti haaluma kaleessa ta'een har'as ta'aa jira. Kun immoo Oromoota baay'ee dallansuu keessa galchuudhaan Oromoon fincila isaatiif gadi ba'ee akka mormatu haala mijjeessanii yookaan immootu ofii isaaniitiin fuudhanii ajandaa harka kaa'uudhaan Oromoo dallansiisuu barbaadu. Karaa kanaan immootu shanii rukunna jechuudhaan qabsaa'ota Oromoo hedduu isaanii kan mana hidhatti kan ajjeesanii lubbuu gatuudhaan waraabessa nyaachisaa akka jiran hedduun keenya tibba kana yookaan immootu yeroowwan darban nu hubachiisuu danda'aniiru. Kanaaf immoo Oromoon of qopheessee yeroo kamuu caalatti mormii isaa akkasumas immootu mirga abbaa biyyummaasaa gonfatu yookaan immootu uwwifachuu akka qabu dhaamsa dhaammachaa gamanumaan qophii keenya har'aaf qabannee dhiyaan isiniif xumurraa nagaatti isiniin jechuun affeerraa keenya.